Ashama harka fuulee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Golollee Miidiyaa Neetwoork oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra oduu dubbisuun kan isin faana turu waan abboonnoo waa beekoti duraan dursaa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeesse. Wararri dhibee busaa hammaachuun godinaalee Oromiyaa lixaatti lubbuu namoota hedduu balleessaa jiraachuun himame. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamisee keessa jiran sarbiinsa mirga namummaa isaan irratti raawwatamaa jiruuf birmannaa akka barbaadan gaafatan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeesse. Mootummaan Itoophiyaa dantaa biyyaa hin qabne loltoota isaa gara dachee Oromiyaatti erguun dirree burraaqee diinaa gochuuf yaalus gootichi waraanni bilisummaa Oromoo qaxxaamuree ittiidhuun barbadeessee jira jedhame. Tibbana lolaaf jecha gara godinaalee lixa Oromiyaa kan imalan waraanni mootummaa Itoophiyaa bakkoota hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin daakuu ta'aniiru. Guyyoota lama duraa konkolaataa waraanaa hedduudhaan gara godinaalee Wallagga lixaa, Wallagga Bahaa fi Qellem Wallaggaa kan imalan waraanni mootummaa Itoophiyaa bakka yaadan osoo hin gahin daandii gubbaa leencicha waraana bilisummaa Oromootiin nyaatamaniiru. Lolawwan naannoo Wallagga lixaa mandiitti geggeeffameen immoo caalmaatti akka isaaniif malutti adabamaniiru jedha maddi keenya. Waraanni mootummaa Itoophiyaa yeroo gargaraaf shanee balleessan jechuun gara zoonii waboo imalus arbaata dachee ta'uun achumatti hafaniiru. Haaluma wal fakkaatuun zoonii giddu galeessaattis waraanni bilisummaa Oromoo jiliiwwan diinaa hedduu adabeera. Tuuta PP raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii makattee waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf bakka qubsuma isaatti deemtus gootichi waraana bilisummaa Oromoo haleeluudhaan ofirraa deebiseera jedhame. Lola malee jiraachuu kan hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa marsaa kana waraanaaf qophaa'aa akka jiru madda keenya sababeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Weerarri dhibee busaa hammaachuun godinaalee Oromiyaa lixaatti lubbuu namoota hedduu balleessaa jiraachuun himame. Harka beekumsa maleeyyetti kan kufte Oromiyaan daguggaa karaa waraanaa ishee mudate caalaa weerarri dhibee busaa immoo balaa guddaaf ishee saaxilaa jira. Qurxummii balleessuuf galaana gogsuu sagantaa jedhuun gareen maafiyaa PP dirree Oromiyaa irratti waraana bantee ilmaan Oromoo hedduu fixaa jirti. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhan immoo weerarri dhibee busaa daran babal'achuun Oromiyaa weeraraa jira. Baatii tokko dura weerarri dhibee busaa godina Wallagga lixaatti argamuu isaa miidiyaalee fi namoonni hedduun dubbatanis carraa argate hundumattuu fayyadamee uummata Oromoo fixuu kan barbaadu mootummaan Itoophiyaa dhibee kana akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun uummata fixaa jira. Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kan argame dhibeen kun amma godinaalee Oromiyaa biroo Wallagga Bahaa, Qellem Wallaggaa fi Iluu Abbaa Boraa guutummaatti wal ga'uun lubbuu lammiilee harcaasaa jira. Godina Qellem Wallaggaa qofatti namoota 60 qabeera. Wallagga lixaatti immoo hedduminaan ajjeesaa jira jedhame. Tola ooltummaa waldaa hakiimota Oromiyaatiin kan daawwataman godinaaleen kun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuun isaanii ifoomeera. Mootummaan Itoophiyaa maqaa shanee deeggartu jedhuun hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa hedduu cufuu isaatiin yakkoota waraanaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Keessumaa immoo godina waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u guutummaan guutuutti jechuun sadarkaa danda'amuun dhaabbileen siivilii cufamanii jiru. Weerarri busaa kun godinaalee Oromiyaa lixaa huba akka jiru kanaan dura gabaasuun keenyas ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamisee keessa jiran sarbiinsa mirga namummaa isaan irratti raawwatamaa jiruuf birmannaa barbaannaa jedhan. Manni hidhaa godina addaa saba Oromoo Walloo hidhamtoota 330 qabatee jiraachuu kan himan. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen isaan keessaa namoonni 322 hidhamtoota siyaasaa sababa Oromummaa isaaniitiif hidhamanidha jechuun himaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen xalayaa barreessaniin erga hidhamanii waggaa 2 guutuuf akka jiru himanii adeemsi mana murtii hanga yoonaatti furmaata agarsiisa hin qabus jedhaniiru. Hinumayyuu qaamoleen mootummaa qe'ee hidhamtootaa gubuun maatiin keenya akka faffaca'an taasisaa jira jedhan. Walwaraansa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti adeemsifamaa ture sababeeffachuun bakkeewwan gaaga'ama siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas dinagdeef saaxilaman keessaa tokko kan taate godinni addaa saba Oromoo Walloon qabata deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun sabboontonni Walloo hedduun mana hidhaatti guuramuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waggoota lama dura mootummaan federaalaa godinicha deebisee qabachuu isaa hordofee hidhattoonni naannoo Amaaraa duula godina Walloo irratti bananii sabboontota barsiisota abbootii amantaa akkasumas artistoota Oromoo hedduu gara mana hidhaatti guuruu isaanii maatiin hidhamtootaa dubbataa turaniiru. Waliigaltee siyaasaa TPLF fi waboo yeroo sana taasisan sababeeffachuun hidhamne jechuun dubbatu. Kun ta'us garuu utuu nuti mana hidhaa jiru TPLF fi mootummaan mari'atanii araaramuun dhalattoonni Tigraay sababa wal fakkaataan hidhaman hiikamaniiru kan jedhan hidhamtoonni kunneen sababiin hidhamuu keenya sababa yakka qabaanneef osoo hin taane sababa Oromummaa keenyaaf akka ta'e
haalota araara booda jiran irraa hubachuu dandeenyerra jedhaniiru. Hidhamtoota 830 hidhaa sana keessa jiran keessaa namoonni 322 sababa siyaasaatiin hidhamuu kan ibsu xalayichi hanga ammaatti manni murtiilee dhimma isaaniif ragaa qabatamaa tokkotuun dhaggeeffatin akka jirus ibsaniiru. Namoonni dhalattoota naannoo sanaa hin taanee fi ilaalcha jibba oromummaa qaban ragaa akka nurratti ba'aniif qindeeffamaa jiraachuu quba qabna kan jedhan hidhamtoonni kunneen sababni hidhamuu keenya waan Oromoo taane qofaafi jedhu. Mooraa mana hidhaa godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti yakki sarbiinsa mirga namummaa isaan irratti raawwatamaa jiraachuu kan ibsan hanqina midhaan nyaataa uffannaa fi qabiinsa hin malleen hedduu hubamaa jirras jedhaniiru. Kana malees qaamoleen mootummaa maatii isaanii waliin akka waliin agarre dhorkuu fi qe'ee maatii isaanii gubuu fi dhiibbaa adda addaa irraan qaqqabsiisuun dararaa jiraachuu himatu. Dhaabbileen mirga namummaa isaan gaafachuuf yoo garas deeman akka isaan hin arganne taasifamaa jiraachuu kan ibsu xalayaan kun midhaan dhaabbilee gargaarsaa adda addaa irraa isaaniif dhufu saamamuun qaamolee bulchiinsa mana hidhaatiin gurguramaa jiras jedhaniiru. Dhumarrattis birmannaan hawaasa bal'aa fi miidiyaa akka isaan barbaachisu kan ibsame yoo ta'u sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf namuu karaa danda'een birmannaa akka taasisuuf gaafataniiru. Dhimma faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaaf gara Ameerikaa kan imalte haati warra artiist Haacaaluu Hundeessaa haati wabii ummanni Oromoo dhugaa ilma isaa baasuuf akka tattaaffatu gaafatte. Harmee wabii adda faantuun akka jettetti dhugaan ilma waaqaatii warri isa bira turan gaaf tokko dhugaa isaa baasuu malu garuu ummanni Oromoo hunduu dhugaa hacee baasuuf hojjechuu qaba jettetti. Artiist Haacaaluu Hundeessaa erga shira siyaasaan ajjeefamee hanga har'aattuu eenyutu yakkicha raawwate kan jedhu qaamni seeraa kan hime malee dhugaan haqqaan hin baane. Mootummaan Itoophiyaa ajjeefamuu isaatti fayyadamuun namoota hedduu kan hidhoggaa ta'u Shanee fi TPLF ajjeesa jedhee amana. Maatii fi uummanni Oromoo immoo ajjechaa siyaasaatu ilma keenya irratti raawwate jechuun amanu. Amma dhugaan Haacaaluu bahutti marata gurraacha mataa kiyyarraa hin kaasu kan jette haati wabii uummanni Oromoo karaa isaaf maleen dhugaa ilma isaa baasuuf kan durii caalaa akka hojjetus gaafatteetti. Namoonni baay'een haala ajjechaa Haacaaluu kan beekan jiraatanis adabbii karaa mootummaa isaan irratti dhufu sodaachuun callisuu filataniiru. Poolisoonni fi qondaaltonni mootummaa haala ajjechaa siyaasaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate beekan jiru jedhamuun amanama. Godina Harargee lixaa kan qubate waraanni mootummaa PP hawaasa nagaa dararaa jiraachuun himame. Loltoonni mootummaa naannoo sana buufatan hawaasa maallaqa irraa humnaan guuruun nyaataaf oolfachaa jiraachuun himameera. Akka odeeffannoo argannetti loltoonni mootummaa caasaa bulchiinsa gandaa fayyadamuun ummata Oromoo irraa maallaqaa fi wantoota nyaataaf oolan guuraa jiraachuun ibsameera. Kanneen waan kennan dhaban immoo ati seelii shaneeti jechuun mana hidhaatti guramaa jiraachuus odeeffannee jirra. Gama biraatiin mootummaan PP hawaasa humnaan walitti qabuun shanee sakattaa jechuun ummata dararaa jiraachuus maddi keenya nuuf himeera. Mootummaan PP naasuu namoota hin qabne hawaasa heelaa jireenyaa dandamachuu dadhabe heelaa siyaasaa itti fe'uun dararaa jira. Godina Arsii gadaba asaasaa keessatti caasaaleen mootummaa walitti bu'insa uummataa uumuuf yaalaa jiraachuun himame. Akka maddi keenya nuuf ibsatti caasaan mootummaa PP sadarkaa godinaarra jiran walitti bu'insa sabaa uumuuf tattaaffachaa jiraachuu himeera. Mootummaan beekumsa maleeyyii kun saba Amaaraa achi jiraatan ofuma isaa miidhuun fiinxaleessaa Oromoo isin haleelee jechaa jiraachuu odeeffanneerra. Mootummaan nama nyaataa kun kanaan duras saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan dararuun waraana bilisummaa Oromootu isin miidhe jechuun isaas ni yaadatama. Hayyan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaarraa kan hangasii ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e moona buunnoo waa beekooti. Harree isinis qophiileen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif toora yuutuubii Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii saabskiraayibii gochuun deeggarsa keessan akka nuuf arjoomtan isin gaafanna. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.